Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftootaa fi daawwattoota chaanal yuutuubii waliin istuudiyoo. Egaa chaanal yuutuubiin waliin istuudiyoo maqaan isaa kan arma dura Kamaal Aappi ture. Amma gara waliin istuudiyootti jijjiiramee jira jechuudha. Akkuma maqaa fi loogoo keenya jijjiirree hojii keenyas bifa adda ta'een qabannee isiniif dhufaa jirra. Gamanummaan maqaan chaanalii keenya gara waliin istuudiyootti jijjiiramuu isin beeksisaa. Gara barnootichaatti dabarraa jechuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu karaa salphaa fi saffisa qabuun akkamitti loogoo piroofeshinaala ta'e akka itti hojjetachuu dandeenyu isin agarsiisaa jechuudha. Sana dura garuu warri chaanal yuutuubii waliin istuudiyootiif maamila hin taane yuutuuba keessan irra seenaatii iddoo sarchi irratti waliin istuudiyoodhaati haala kanaan barreessaa. Sana booda sarchi gootu isuma kana kunoo maqaan isaa kan duraa Kamaal Aappi ture. Amma gara waliin istuudiyootti jijjiiramee jira jechuudha. Isa kana sabiskiraayib gochuudhaan al takka mallattoo alarmii tana tuqaatii ol kan jedhu irratti tuqaasaa hordofaa. Egaa gara barnoota har'aatti yookaas deemnu ta'e akkuma argitan loogoo piroofeshinaala ta'ee karaa salphaan akkaataa itti hojjennu isin agarsiisaa jechuudha. Kana jechuun bilbila harka keenyarraa qabnu qofa fayyadamuudhaan loogoo biraandii ta'an maqaa chaanaalii keessaniitiin fayyadamtanii akkasuma qubee jalqabaa maqaa chaanaal keessanii fayyadamuu dandeessanii wantoota garaagaraa fayyadamtanii isa kanaa fi kanneen kana fakkaatan loogoo biraandii ta'an hedduu akkamitti akka hojjechuu dandeettan isin agarsiisaa jechuudha. Loogoo biraandii ta'an isa piroofeshinaali kana hojjechuudhaaf wantoonni isin barbaachisan tokko bilbila smaartifoonii tokko isin barbaachisa. Inni itti aansu appilikeeshinii Piiksaa jedhamtu isin barbaachisa. Ishee kanas viidiyoo tana gara gadiitti diskiripshinii irraa ni argattu, achirra liinkii isaa isinii ka'a. Akkasuma isaan kanneen hojjechuudhaaf imeejiin tokko nu barbaachisan imeejii sanillee jala viidiyoo kanatti diskiripshinii jala liinkii isaa isinii ka'a. Isarraa buusuudhaan itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa har'aaf loogoon nuti hojjennu loogoo isa kana fakkaatu. Mee akkamitti akka hojjennu waliin ilaallaa. Gamanumaan faana bu'aa isiniin jedha. Loogicha hojjechuudhaaf appilikeeshina kana erga buufannee booda appilikeeshina kana keessa seennaa haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Ishee kanarra mallattoo diileetii kanarra tuquudhaan balleessina jechuudha. Asuma irratti kun mallattoo diileetii kana godhuufne ookee jennee irraa balleessinaa jechuudha. Kana booda erga balleessinee kana saayizii loogoo keenyaaf ta'u sirreeffannaa jechuudha. Kana jechuun loogoon akkaataa sooshaal miidiyaatiin garaagara qabaa jechuudha saayiziin isaa. Har'aaf nuti kan hojjennu loogoo chaanaal yuutuubiif ta'u dalagnaa jechuudha. Kanaaf tuqaa sadiin kanarra dhufuudhaan achirratti ni tuqaasna image size al takka tuqna. Kana booda asirratti dhufuudhaan ishee kanarratti kana irraa haquudhaan wiidisiisaa 98 hayitiin isaallee 98 goona. Kana booda ookee jennaan. Erga haala kanaan sirreeffannee garamitti deemnaa as mallattoo pilaasii kana tuquudhaan ammas sheepis bakka jettu kana tuqnaa. Kana booda haala kanaa erga nuu dhufee ishee kana asirratti dhufneeti gara dhumaatti harkisnaa jechuudha. Akka kanatti erga haala kanaan harkisnee booda ammas gara gadiitti akkana gadi buuneeti akkana wal harkisnaa. Ishee kana kaappaasitii kana jechuudha gara dhumaatti akkanatti deebisna. Ammas gara gadiitti bu'uudhaan asirratti akkuma istirookiidis kan jettu kana qabnee akkanatti harkisnaa hanga nuti barbaannuti jechuudha. Erga haala kanaan harkisnee kana booda asirratti mallattoo raayitii kana tuqaasna. Amma ishee kanarra dhufneeti al tokko tuqnaa. Koppii bakka jettu kana tuqnaa. Ishee kana adjasti godhannaa jechuudha. Haala kanaan ni xiqqeeffannaa gara keessaatti jechuudha. Erga haala kanaan xiqqeessinee booda akkana harkisuudhaan asirratti relative position kan jettu kana tuqaasnee ishee kana lamaan irratti al takka tuqaasnaa jechuudha. Sirqixa sirrii akka nuuf kennuuf isa kanarra illee dhufuudhaan asirratti dhufneeti. Kanas adjust goonaa jechuudha. Erga kana goonee booda asirra dhufna. Ishee kana galtu akka tuqneeti. Isheen kana loog malee loogoon. Erga loogoon godha gara gadiitti dhufnee bakka kana tuqna. Kana booda erga haala kana tuqnee saanduqa duwwaa tanniin irratti raayit goona. Qubuma keenyaan tuqaasnaa jechuudha. San booda immoo bakka kanarra dhufnee al takka dhoofna. Ookee jennaan. Ammas asirratti deebinee isa dukkaneessa kan akka irraa baduuf asumarratti quba keenyaan al takka tuqna. Xumurree jira. Keessaa baanee haala kanaan keessaa baana raasaa kanatti tuqaadha.
Amma immoo asirra dhufneeti sheepis kan jettu kana tuqna. Ishee kana haala kanaan sirreeffanna jechuudha. Haala kanaan quba keessaniin adjust gootu jechuudha. Erga haala kanaan adjust gootanii right kan jettu kana cuqaasna. Kan akkanatti bal'isuu dandeessu, xiqqisuu dandeessu akka isinitti tolutti jechuudha. Kana booda gara mirgarraa gara bitaatti akkanatti harkisuudhaan ishee kana tuqna. Ishee kana lamaan irratti wal duraa duubaan cuqaasna. Qixa sirriirra nuu dhufa jechuudha. Erga haala kanaan qixa sirriirra nuu dhufee asirra deemneet al takka tuqna. Kana booda asirra dhufnee ishee kana tuqna. Asirra saanduqa lamaan irratti raayit goona quba keenyaan cuqaasna jechuudha. Kana booda ammas as dhoofna. Okay jennee keessaa baana. Erga haala kanaan baanee as dhufneeti keessaa akkanatti deebina. Kana booda isa gara gadiitti argan kana mirgarraa gara bitaatti haala kanaan harkisna jechuudha. Erase color kan jettu kun ni dhufti. Ishee kana tuqna, ishee kana on goona. Waaw! Haala kanaan keessaa badda isheen sun. Mallattoo raayitii kana tuqaasnee keessaa baana jechuudha. Erga haala kanaan baanee amma kan nu hafe haala kanaan dhufneeti asumarratti sheepis kana fudhanna ammallee. Ishee kana akkanatti xiqqeessina. Akkanatti xiqqeessinee asirratti gadi finna quba keessaniin jechuudha. Akkanatti sirriitti adjust gootanii sirreessitu isin. Kana booda gara mirgaatti harkisuudhaan ishee kanarra dhufneeti kanuma olaantu kana qofa tuqna jechuudha. Ishee kanaan haala kanaan tuqna. Isaan booda mallattoo raayit kenninaaf. Erga raayit kennineef booda asitti kalarii isaa jijjiiruu qabna. On gooneet gara gurraachaatti jijjiiruu qabna jechuudha. Erga haala kanaan jijjiirree mallattoo raayit tuqna. Gara bitaatti akkan harkisuudhaan kooppii ishee jettu tana tuqna. Amma ishee kana qabneeti gara gadiitti fidna. Erga haala kanaan finnee mirgarraa gara bitaatti relative position kan jettu kana tuquudhaan ishee olaantu kana qofa al takka cuqaasna jechuudha. Ammas erga mallattoo raayitii kana al takka tuqna. Kana booda ammas garana harkisuudhaan kooppii ishee jettu tana tuqna. Erga kooppii tuqnee kana xiqqoo ni dheeressina. Saayizii isaas ni xiqqeessina. Finnee jidduu isaatti haala kanaan kenna. Erga kennee mirgarraa gara bitaatti akkana harkisuudhaan relative position jettu kana cuqaasna. Ishee kanarratti tuqna. Asitti irrattis tuqnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Waaw! Haala kanaan erga sirreessinee booda asirra dhufna. Ishee gubbaa kanarra look kana hunda isaaniitu ni qollofna jechuudha. Amma gara gadiitti dhufnee ishee kana tuqna. Isheen kana sadan walirratti haala kanaan jechuudha. Kana booda asirratti dhufnee cuqaasna. Okay jennaani. Erga haala kanaan okay jenneen booda ammas asuma irratti dhufuudhaan ishee kanaaf kanarratti walirratti okay jenneen ishee kana tuqna jechuudha. Okay jennaani asirra tuqnee keessaa duubatti bana jechuudha. Waaw! Haala kanaan ishee kana xumurree jirra. Amma kan nu hafu keessaa baanee gara alaatti kilik goona. Mallattoo sheeppii tana fudhanna ammas erga haala kanaan fudhannee ishee kana gara raadiyaasii ishee kana gara dhumaatti finna. San booda quba keenyaan asirra qabuudhaan akkanatti xiqqeessina. Jidduu isaatti akka dhufutti. Akkanatti akka dhufutti xiqqeessina jechuudha. Erga haala kanaan xiqqeessee raayit goona. Gara mirgaatti harkisuudhaan relative position kan jettu kanarratti gubbaaf jala ishee tuqnee wal qixxeessina jechuudha. Waaw! Erga haala kanaan wal qixxeessinee booda asirra dhufna ammas. Asirratti deebi'uudhaan ishee kana lamaan mallattoo raayitii itti kennina jechuudha. Quba keenyaan tik goona. Asirratti dhufnee ishee kana cuqaasna. Okay jennaan. Amma asirratti dhufnee al takka cuqaasna. Kana booda mirgarraa gara bitaatti haala kanaan harkisna. Erase color kan jettu kana al takka cuqaasna. On goona jechuudha. Waaw! Akkuma argitan ishee kana keessaa muramtee baatee jechuudha. Muramtee baatee jirti. Ammoo kan nu hafe itti fufna. As tuqaasuudhaan ammas mallattoo sheeppii fudhanna. Waaw! Ishee tana ni dhoksina. Raayit goona. Asirra dhufna ammas. Gara gadiitti bu'uudhaan ishee tana tuqna. Asirratti tik goona jechuudha. Kana booda ammas bakka kana cuqaasna. Okay.
amma kan nu hafe irratti barreessuudha. Asirratti dhufnee ishee kana tuqna. Text, edit text asirratti barreessina. Amma loogoo nuti hojjennu kan waliin istuudiyoo waan ta'eef qubee jalqabaa qofa mi'a fudhannu. Waliin istuudiyoo kana booda asirratti okay jennaani. Erga okay jenneen booda mirga irraa gara bitaatti harkisuudhaan saayiz bakka jettu kanarra dhufna. Ishee kana akkanatti harkisna. Jidduu kana keenya quba keenyaan. Kana booda mallattoo raayitii tuqna. Amma erga tuqnee kanatti harkisuudhaan faawunt saayizii isaa toshanna jechuudha. Faawuntii isaa haala kanaan ni toshina. Kana booda ammas keessaa baaneeti kalarii leemamaayyuu kooppii goona. Isa kooppii goone kan edit jennaani. Isa kanarratti waliin istuudiyoo inni barreessina maqaa guutuu jechuudha. Waliin istuudiyoo okay jennaani. Kana booda saayizii irra dhufneeti saayizii keenya adjust godhana jechuudha. Haala kanaan finni asirra keenya raayit goona. Kana booda akkana dhufuudhaan faawunt saayizii isaa ni sirreeffanna. Okay jennaani. Amma gara natti dhufuudhaan ishee kanarratti karvii kanarratti tuqnee haala kanaan sirreessina jechuudha. Amma saayiziin isaa waan xiqqaateef raayit gochuudhaan gara saayiziitti deebine saayiz kan jettu kana ni fudhanna haala kanaan sirreessuudhaan. Wow. Haala kanatti sirreeffannaa raayit jennaan. Kana booda isuma kana maal goona gara natti harkisuudhaan kooppii jennaan. Gara gadiitti fiduudhaan akkanatti dhufna ammas gara natti. Karvi kan jettu kanatu kaasnee amma immoo gara natti deebisna jechuudha. Waaw. Dhugaa hedduu namatti tola. Bifa salphaa kanaan hojjetachuu dandeessan loogoo mataa keessanii jechuudha. Osoo nama hin kadhatin isa biraandii ta'e suuraa keessan galchuu dandeettanii wanta barbaadan bifa barbaadaniin haala kanaan adjust godhattanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan. Amma raayit goona keessaa baana. Kana booda asirratti dhufna. Bakka kana cuqaasna. Ishee kana sadii walirratti erga raayit goonee booda asirra dhufneeti wal qabsiisna. Okay jennaan. Amma as tuqnee baana. Kuni amma haala kanaan dhufe waan ta'eef asirra tuquudhaan ishee gara gadii kana loog goona. Ishee kana qofa edit godhuu waan barbaannuuf. Erga haala kana goonee asirratti dhufnee gara natti siquudhaan tekscher bakka jettu kana cuqaasna. Kana booda asirratti dhufneeti iddoo footoo nu barbaachisu irra kaa'uu barbaannu sanirra deemnee barbaanna jechuudha. Galarii keessan irra deemtaniiti isin barbaachisan fiduudhaaf achirra deemtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani isa kanaan toshuu waan barbaaduuf isa kanarratti cuqaaseeti akkanatti kennaaf jechuudha. Erga haala kana kenneefi booda amma shaadoo isaa yookiin nu barbaanne akkana gochuudhaan dhiifama. Isin kan isin barbaachiseedhaan hojjettu mee kanumaan kennaafi kana booda isaan kana adjust gochaa deemuu dandeessu. Akkanatti jechuudha. Bifa isinitti tole. Bifa isinitti toleen raayit ni gootu. Kana booda akkana nama dhufuudhaan ammas ishee kanas ni sirreeffattu jechuudha. Bifa isinitti toleen. Ni sirreessitu. Ishee kanallee akkana gochuudhaan haala isinitti toleedhaan erga sirreeffattanii kaawwattan booda asirra dhuftaniiti ishee kana loggootu. Amma kan gadii kana immoo banuudhaan edit goona jechuudha. Isatti aanu kana. Sorry. Isa kanarratti dhufnee amma edit goona. Ishee kanallee maal goona? Haala kanaan gara natti harkisuudhaan tekscher ishee kanarra dhufneeti
bakka kalarii ittiin bareechifannu sanarra deemnaa jechuudha. Suuraadhaan kana sheemamee isa kana fudhannaa isaan kana diskiripshinii jala isinii kaa'aa achirraa buufattan itti fayyadamuu dandeessu. Isa kanas haala kanaan erga fudhannee garanatti dhufuudhaan shaadoo isaanii ibsina. Kan isitti toleen ibsitu jechuudha. Kanumaan ibsinee haa ilaallu. Mee akkanatti gooneeti ni ceena. Kanas ni ibsina. Kana booda wow. Hedduu namatti tola. Isin akka isinitti tolutti bifa babbareedoodhaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Wow. Erga haala kanaan sirreessinee booda kana amma xumurree jirra. As keessaa bahuudhaan asirra ni dhufna. Ishee kana tuquudhaan isaan lameenuu walirratti jenneen walirra hiinaa jechuudha. Akka nu jalaan deemne. Kana booda asitti baana. Ishee kana cuquudhaan ni qollofna jechuudha. Akka hin shokosine nu jala. Ammas isuma kana tuqna. Amma baakgiraawundii isaa kana sirreessuudhaaf asirra dhufneeti. Ishee kana tuqna. From gallery jennaani bakka inni jiru deemnee barbaadanna jechuudha. Egaa bakka jiru deemnee erga barbaadannee booda bakka barbaadnu san kirooppii gochuudhaan muranneeti fidan. Kana booda isa kana wal qixxeessina jechuudha. Isa kana erga wal qixxeessine akkuma asitti argitan tuubaak bakka jettu kanatti baaggoona jechuudha. Wow. Hedduu namatti tola. Kanaaf egaa loogoo kana fakkaatu haaluma salphaatti hojjetannee jirra. Amma asirra dhufuudhaan seef goona. Save as image kan jettu tuqna. Asirratti dhufuudhaan kanarratti yoo feetan ni dhiistu. Kanarra gadi bu'uudhaan customize kan jettu kana tuqtaniiti altaraa kanarra yookiin kanuma barbaadan jechuudha. Isaan kanarratti kan loogoon sun bifa qabeessa akka ta'u isin barbaadan irra ni gootu altaraarra godha. Kana booda seeftuu gaalarii jennaani seeftaa jechuudha. Egaa haala kanaan loogoo piroofeshinaala ta'e daqiiqaa muraasa keessatti bilbila harkaa qabnuun hojjetannee xumurannee jirra jechuudha. Kana booda deemneetii gara sooshaal miidiyaa barbaannee sanarra kaawwachuu qofa jechuudha. Yoo chaanal yuutuubiidhaaf barbaanne chaanal yuutuubiirra FB'dhaaf yoo ta'es kanuma FB saayizii isaatiin hojjennee irra kaawwachuudha jechuudha. Egaa haala kanaan haaluma salphaatti hojjetachuu dandeessu. Kana booda loogoo bifa garaagaraatiidhaan qubeedhaan haa ta'u wantoota hedduudhaan bifa adda ta'een qopheessee jira. Bifa garaagaraatiin isiniif gaddisuudhaaf yaala. Kanaaf egaa sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa mee amma isa kana gara duubaatti baanee gaalarii keenya keessa seennee waliin ilaalla. Kunoo haaluma argitan kanaan hojjetamee gaalarii keenyarra nuuf dhufee jira jechuudha. Wow. Egaa maamiltoota keenya viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Namuu akka irraa fayyadamuuf hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Akka isin wajji ture Kamaal Ibraahim.